Badhaasni Noobeelii nageenyaa bara 2025 guyyaa har'aa ifoomeera. Badhaasa Noobeelii nagaa bara 2025 hooggantuun paartii mormituu biyya Venezuelaa Ameerikaa kibbaa kan taate Maariyaa Kuriin Maachood injifachuun ishee simameera. Badhaasa kanaaf ammoo pirezidaantiin Ameerikaadha Donald Trump haalaan eeggamaas tureera. Hoogganaan Kurii badhaasa Noobeelii nagaa Maachoodaan ulaagaa hundaa badhaasichaaf Alfred Nobel tarreessa guutuudhaan waan argamteef badhaafamaa bara kana taateertis jedheera. Paartii mormitoota Venezuelaa hundaas tokko taasifteeti jirti. Ce'umsa gara demokraasii taasiftu dursuudhaan hojii guddaa hojjetteerti. Kanaafis badhaafamteerti jedha Korichi. Isa dura paartiilee mormituun biyyicha addaan wal qoqqooduun wal balaaleffachuu malee sirna Nicolas Maduro kan biyyatti bulchaa jiru irratti waliin dhaabbatanii mormanii hin beekan kan jedhu Koreen kun Maariyaan garuu kana cabsuudhaan tokkummeessuu dandeessee jirtis jedheera. Maacheedoon meeshaalee yookiin ammoo qajeeltota demokraasii hundaa qajeeltota nagaa ta'uu agarsiifteerti kan jedhu Koreen nagaa dhaabbatichaa. Itti dabaluudhaan looreetiin kun fuulduraaf bakkatti mirga namoomaa hundumaa itti kabajamu uumuudhaaf abdii guutuudhaan gudunfattee kaateetti jirti kan jedhu yogguu ta'u fuulduratti namni hunduu nagaan jiraachuu danda'a jedha ibsi Koree Noobeelii nagaa kun. Itti dabaluudhaan Venezuelaan biyya mootummaa abbaa irreen geggeeffamaa jirtu yoo taatu mirga namoomaa akka malee biyyattii keessatti kan sarbamudha. Maariyaan badhaasicha mo'achuu koo yemmuu dhaga'u hedduun na'e jechuudhaan fuula xurree miidiyaa hawaasaa X gubbattis barreessiteerti. Gammachuu irraati kan ka'e baay'ee na'e kan jedhu Ganzaaloon innis waggaa darbee biyyaatii baqatee nama turedha. Maalinni kun amanuu danda'u kan jettu Maariyaan dhokattee yeroo jirtutti viidiyoo karaa Koree nageenyaa Noobeelii nageenyaatiif ergiteen mul'isteerti. Filannoo pirezidaantummaa bara darbee irratti akka hin hirmaanneef kan dhorgamte yoo ta'u filannicha qaqqabeessaa kan taane hawaasni idil addunyaas itti himanitti jiru. Yeroo filannoof magaalaa Kaarkis keessa turteetti uummata baay'een gara daandiitti waamuudhaan akka ishee deeggaraniif duula geggeessaa kan turte hoogganaan paartii mormituu biyyichaa Edmundo González bulchiinsa Nicolas Maduroon nama siyaasaa uummataa fi paartiilee siyaasaa biyyattii tokkumsee ta'e ishee agarsiifteerti jechuudhaan ishees jajeera. Filannoon dura sagalee ture hundumaa akka isheef filannicha mo'atu kan agarsiisu yogguu ta'u taajabdoonni filannoo wantoota ifa hin taanee fi sirrii hin taane hedduu geggeeffamuu ibsuudhaan Nicolas Maduroon marsaa sadaffaaf filannicha mo'achuun ibsanii turuun isaanii ni yaadatama. Erga bu'aan filannoo ifoomes garuu guutuu biyyattii keessatti fincilli kan dho'e yogguu ta'u kun hundinuu garuu tarkaanfii mootummaan fudhateen dhaabbachuu dandeetti jira. Erga guyyaa sanaatti hooggantootni paartii mormituu Maariyaa Maachood dhokattee akka turtee fi yeroo sanas yeroo muraasaaf hidhamte akka gadi lakkifamte BBC'n gabaaseeti jira. Ergasii uummatattis akka mul'annee fi yeroo ammaa kanas dhokattee akka jirtudha. Hoogganaan Koree badhaasa Noobeelii nagaa Joorjiin Waatiin Fernandes badhaasichi eenyu argachuu akka qabu waggaa waggaan akka irratti mari'atan himuudhaan lubbuu isheef jecha dhokattee kan jirtu Maariyaan hojii gaarii hojjetteef badhaasa isheef malu hin dhabnes jedheera. Korichi dhokattee jiraatus badhaafamuu akka qabdu itti amanee kenneefii jiras jedheera. Maariyaan kan dhokattee jiraachuu jalqabdee erga hagayya bara 2024 asiidha. Venezuelaa keessa akka jirtu ibsuudhaan badhaasichi waan isheen qabsoofteef keessatti akka ishee onnachiisus himteeti jirti. Ji'a muddee dhufu yeroo badhaasichi kennamu Oslotti argamte fudhatti jedhamee gaafii gaafatamiif ammoo ni dhufti jenneetti abdannaa garuu lubbuu isheetiif waan sodaattuuf dhokattee jirti jechuudhaan Koreen Noobeelii nageenyaa badhaasaa kana ibseetti jira. Dimokiraasiin addunyaa irraa duubatti deebi'aa jira kan jedhu Korichi kan inni hundaa'uu fi eeggamu namoota lubbuu isaaniif balaa dhufu hundumaa fudhachuudhaan callisuurraa dubbachuu filataniif jedheetti jira. Maariyaan isaan keessaa tokko. Badhaasa Noobeelii nagaa bara kana Donald Trump akka isaaf malu irra deddeebi'ee kaasaa turuun isaas ni yaadatama. Gaggeessitootiin addunyaalee Trump kaadhimaniiru. Maariyaan garuu dimokiraasii Venezuelaa keessatti dagaagsuuf falmii gooteen injifatteettis jedheetti jira. Maariyaan hundeessitoota paartii mormituu Vent Nu Venezuelaa jedhamuuti. Paartii bilisummaa fi dimokiraasii amanu yoo ta'u paartichi waa'ee ishee waliin ta'uudhaan
bara 2023 hundeessite. Miseensa mana marii waliigalaa Venezuelaa ta'uudhaanis sagalee guddaan filatamteerti. Sarbama mirga namoomaa fi qisaasama mootummaa Nicolas Maduro biyyattii keessatti dhaqqabu hedduu mormuudhaanis beekamti. Amma garuu ofiiyyuu dhokattee kan jirtu Maariyaan badhaasa Noobeelii nagaa namoota nagaaf dhaabbataniif kennamu injifachuudhaan addunyaan faarsuu jalqabeera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Gaazaatti nagaa buusuudhaaf dhukaasni akka dhaabbatuu fi ugguraamtootiin akka gadhiifaman xinee baasan hordofuudhaan Israa'el raggaasisuu ishee ifa gooteerti. Kana hordofuudhaan Israa'el loltoota ishee Gaazaa keessaa baasuu akka jalqabdeedha Aljeeziraan kan gabaase. Ministeerri muummee Israa'el wuxinee kana simachuu kan isaan beeksisan yoo ta'u, carraaqqii nagaa fiduu taasisanii fi Tiraamp galateeffataniiru. Haaluma kanaan loltootiin Israa'el Gaazaa keessaa ba'uu akka jalqaban kan ifoomsan yogguu ta'u, ugguraamtootiin muraasni marsaa jalqabaa gadhiifamuu yogguu jalqaban wixata yookiin ammoo kibxata dhufu adeemsi hidhattoota wal jijjiiruu akka adeemsifamus himameetti jira. Dhukaasni kan dhaabatu akkuma kaabineen Israa'el wixinee kana raggaasisee jedhame wixinee kana raggaasiseen jedhameeyyuu namootni ijaan argan Israa'el ammallee haleellaa qilleensarraa kan dhaabne saba himaaleen addunyaa gabaasuurratti argamu. Akkaataa waliigaltee Israa'el fi Hamaasitiin humni waraanaa Israa'el gariin sa'aatii 24 keessatti Gaazaa gadhiisee ba'uu qabaas jedhameera. Gama biraatiin ammoo Hamaas ammas ugguramtoota Israa'el hunda sa'aatii 72 jechuunis guyyaa 3 keessatti gadhiisuu akka qabu ibsameetti jira. Israa'el hidhamtoota Paalestiin dhibbaan lakkaa'aman guyyaa tokko gidduutti akka gadhiisus waliigaltee isaanii irratti hammatameetti jira. Yoo waadaa isaanii kabajanii raawwatan konkolaataawwan gargaarsaa fe'anii hedduunis uummata Gaazaa miliyoona 2 ta'an bira akka qaqqabu himamees jira. Lammiileen 100,000 lakkaa'aman ammoo godaananii kanneen jiran yogguu ta'u, hedduun isaanii amma gara iddoo Israa'el gallakkisteetti deebi'aa akka jiranis gabaafameera. Loltoonni Ameerikaa 200 ta'an gara Israa'elitti kanneen imalan waliigaltee nagaa kun akka fiixaan bahu akka gargaaran yogguu ibsan daangaa Gaazaa seenuun garuu hin eeyyamamuuf jirameera. Angootiin addunyaa waliigaltee nagaa kana simatanis daldaltootiin garuu egereen Gaazaa ilaalchisuudhaan ammallee yaaddoo akka qabanidha maddeen akka BBC fi Aljeeziraa kan gabaasan.